Egaa guyyaa irraan kanaa gaa namoota baay'ee sibira jira yeroo ammaan kanaa gaa maatii orroo bira gaa guruppiin kaayiroodha walgeesseetiin jirtiin Turkii isheedha jala mammuraatiin jira haa ta'u ammoo gaa miciyyoon ammaan kanaa seena rikoordii nama 40,000 teenye Dooktor Maakii daawwataatiin jirra biyyaa madilleen as jira jechuudhaan gaa namoonni baay'een dubbataatiin jirani. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoonni teenya obboleettii teenya Maakii orroo jajjabeessuudhaaf namoonni asitti argamtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa isiniin jenna. Obboleettiin teessan guyyaa irraan kanaa gaa rikoordii addaa ta'e TikTok irratti galmeessuudhaaf yeroo ammaan kana waaw seentee jirtiin taltii waaw seentee jirtiin sodaadhu moo karabbi godhe jechuudhaan yeroo ammaan kana seentee jirtiin taltii kunoo waaw aaw isammal dimsish isammal Maakii qatiibbat abeet Oromoo kiyya bagana gaa dhuftanii itti muddaa nama 40 takkaaf 300 tatteenyee daawwataatiin jira rikoordii addaa galmeessine dachaa gaafa tapha aslii taatiin jira namoonni ishee daawwataa jirani. ኦኬ አውሪና እንመለሳለን። እኔ አሁን ገና መግባቴ ነው። ሶስት ሲካት ያለኝ ስንት ሰዓት ነው? አሁን እኔ ጋር 11 ሰዓት ነው። እሺ በቃ አውሪና ላኪ። እሺ አናማን ከነሰኔ አማቂያቱ ቢ ነማ ኩማ ፍርተሚ ለማ ፊ ዲባ ፍርቱ ሲገለ ጅራ ገመረተ በተይ ራባቴ ጋ ቆባቲ ቴሴ ነሞተ ኢሼ ገጋፈታት እንጅርቲ ኡማረ ኮንገቡ ማኪ ቴኝ አብሽር አማ በሬዳ ረጅራ በሬዱ ቴኛ እትጀባዱ ኦሮሞ ነማ ኩማ ፍርተሚ ለማ ፊ ዲባ ጃታ ዳወታት እንጅራ ጋ ከፈየም ዘተ ቢጃላ ተብቶ ከኛ በከነ ጋ እንዱፍተን ሽጉቲ ቴሰን ዱባስ ዳፉት ቴሰን ሀርካ ከዘር ሪገተን ያስጅርተኒ በከነ ጋ እንዱፍተኒ ኢትሙዳ isinin jenna jajjabeessa nama miiliyoona 17,700 hanga ammaatti godhe waaw Oromoon tun barnuma bashaashaa Oromoon tun bagana gaan dhuftan hundi keessanuu jaalatamtoota fi kabajamtoota kenna isin hundinuu isin jaalanna obboleettii teessan jajjabeessuudhaaf as jirtan ni beekna hedduu isin jaalanna. Bagana gaan dhuftan isinin jenna irra deddeebinee bagana gaan dhuftan isinin jenna obboleettiin teessan alaa ajaa'ibsiisaa ta'een guyyaa irraan kana rikoordii takkaa TikTok irratti galmoottee hin beekne galmeessudha haala mijjeeffatteetii jirti. Kana gaa kan dalaguudhaaf deemu ilmaan Oromooti gaa kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan kibbaa kan alaa kan keeysaa harafee fi kadammaqallee waan intarneet irratti hafeen fakkaatu guyyaa irraan kana gaa Dooktor Maakii bira jiranii hedduu galatoomaa hedduu isin jaalanna obboleeyyan kiyya isiniin jenna. Haga ammatti gaa nama 64,700 sheer godhee nama 42,800 teenyee daawwataatiin jira nama miiliyoona 18,400 taap godhee jira. Taphni eegaluudhaaf gaa daqiiqaa muraasa tofee intalti gaa daawwattoota ishee jajjabeessuudhaaf gaa yeroo ammaan kana achitti argamtu xiqqoona obsi gaa Maakii mee namoonni keenya kunillee harkaa ooyifatanii jechuudhaan Maakii jajjabeessite takkaawu namoota isheedhaaf giiftii kennan hanga ammatti hin dhufneeti hanga naa dhufanii obsi jechuudhaan gaa irraa baateetiin jirti kabajamtoota fi jaalatamtoota kenna Maakii orroo guyyaa irraan kana gaa ajaa'iba dalaguudhaaf deemti garuu ni terkoon ishii mommoraatiin jira silaa namoonni achitti argaman baay'inaan mana san keessa Maakii dabaaluudhaaf argaman irraa bahanii yookaan neetworkii isheedhaa cuccufanii baarii gaarii irratti fakkaata haa ta'u ammoo sagalee mummuraatiin jira Dooktor Aslii jaaniin abbaa jechuudhaan kan Maakii yaamtu Dooktor Asliin kan waggaa 27 siniif jecha biyya Chaayinaatti barate yeroo ammaan kana gaa Dooktor Maakii gubbaa dhaabbachuudhaan ibsa gochaatiin jira ibsa isaa maal akka ta'e dhaggeeffadha. Waan neetworkiin hin jiru isiniif fakkaata malee hin jira sirriitti jira waan ta'eef. Okay, sababaan akkana qaqqabuuf waan neetworkiin hin jire isiniif fakkaata malee neetworkiin bareedaadhaati obsumaan taa'aadha eeggadhaa isiniin jechaatiin jira gaa daawwattoota kenna Dooktor Aslii Sabaa. Namni tokko 4,000 jechuudha namni tokko Oromoo 4,000 jechuudha. Faranjii hundaa taa'ee ishee san daawwata qabu giiftee isheedhaaf kan nuti achitti argaman jechuudhaan gaa Dooktor Aslii yeroo ammaan kana yaada kannataatiin jira haa ta'u ammoo faranjiidhaa miti Oromoon namni 50,000 bakka kanatti argameen faranjiin muraasnis immoo gaa ajaa'iba jechuudhaan Dooktor Asliin gaa yeroo ammaan kana yaada dabarfateetiin jira. Oromoon ammoo nuti lakkiin himoona abbatan uummatummaatu uffata akkallee hin sodaatin jechuudhaan gaa jajjabeessuu irratti argamanii gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya bagana gaan dhuftanii qophiin kun qophii ajaa'ibaa qophii warra TikTokuu ajaa'iba jechuudhaan gaa afaan qabachiise jedhameeti eegama gaa obboleeyyan kiyyaa bagana gaan dhuftanii tiriyaadhaa yaada keessan kannadhaa. አንጠብቅም ደስ እንዳለሽ እናት እኔ ጊፍተር የለኝም ጊፍተሮችሽ
እኔ ጊፍተር የለኝም ጀቹን እንጅርቶ በለቲቲያ አላላላላ ሴንቴ ጅርቲ ጋማን ከነ በለየን ከየ ከበየም ተብያ ታብኔ ገኑ ደብዴማ ማን ከነ ጋ ታብኔ ገኑ ደብዴማ ሁንዲ ገይሰኑ በገነ ጋ እንድፍተኒ ቲሙዳ ስንጀና ሞራል ለምንድን ነው የማልሰጥሽ? እንዴት ነው ንገሪ። ደስ እንዳለሽ እኔ ችግር የለብኝም። ምን ምጭዮ ገለማ ሜጋጅ ጊፍተሮችሽን ጠይቂ። ጠብቁ የሚባል ከሆነ ከኔም ካንቺም አበባ ብቻ ነው የሚሰጠው ስፒዱ እስኪመጣ። አበባ ብቻ ነው የሚሰጠው ስፒዱ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ስፒድ አንጠብቅም ከተባባልን ደግሞ nama kuma torbaa fi dhibba afuriitu taa'ee ammaan kana intalataan daawwataa jira. Oromoon nama kuma 52tu Dr. Maakii taa'ee daawwataatiin jira. Egaa pirezidaantii Itoophiyaa ta'uu ishee kanarraa hubachuu dandeessu. Maakii Orro guyyaarraan kana taarika takkaa tiktook keessatti dalagameen beeni dalaguudhaaf Oromoon hundi asitti wal geesseetiin jirti. Waan akkana kannuufiin qabdu asilaamaa opshina kannuufiin qabdu no ደስ እንዳለሽ አድርጊ አንቺ laal ልጅዮን namni dila kumni dhufaa jettee takkaa yaanne ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስጫወት እኔም ታውቂያለሽ። ቀጠሮ ተጫውቼ አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እስቲ ጠይቂያቸው ምን ትላላችሁ? መልሱ። ቆይ አንዴ እሺ፣ ቆይ አንዴ እሺ gaafachuun qabdu turte gaafadhu jetteeni gaa swiit chaalenjii dhoggaa dhufe kan namoo akkamii waan jiru irratti kan walii galaa jiranii haa ta'u malee an giiftaran qabu jechuudhaan gaamiciyyoon sodaataatiin jirti wanti ishiin jechaa jirtu giiftarri yeroo swiit chaalenjiin dhufe jechuun dhoggaa dabilii namaa ta'uu sana haa kannan immoo akkamii immoo akkanumatti itti fufnaa jechuudhaan gaafattee jirti silaa kana gaafachuun qabdu ani hin beekne gaa wallaahi giiftaroonni kiyyan jiru jechuudhaan alaalanuu eegaltee jirti gaa Oromoo kuma 53 rikoordii takka akka Itoophiyaatti galmootee hin beekne guyyaarraan kana gaa Dr. Maakii Orro galmee isaatiin jirti nama kuma 98 fi dhibba jaatu sheer godhe Oromoo bashaasha Oromoo akkana qabaattee ati maal sodaatta yaabaleessa kiyyaa እንዳፈለጋችሁ እናንተ የፈለጋችሁ ያንቺ ጊፍተር እንደፈለጉት ከፈለጉ ስፒድ akkuma feete godii Maakii Orro wattakkuma takkallee gartee ani an amru watante ittiin bulu jechuudhaan gaadeeftee jirti. Isfiidii eeguun beekamaadha. Isfiid chaalenjii eeguun beekamaadha. ኦኬ አሁን እኔ ጋር ittiin meesii afaan Oromootiin dubbadhu eeyyeen ispiidiin eeyna waan ta'eef namni tokko giiftii hin kenninaadha. Taaptaa guddaa ilillii daddarba asliin as bira ispiidii ni banaa jechuudha. Okay ni eegalla እና ንገሪያቸው ላንቺም ስፒዱ ሲመጣ ነው ጊፍት የሚሰጡ። እስከዛ ድረስ ስፒዱ እስኪመጣ ድረስ እንትን እስኪ እንዲሰጡ ምንድን ነው ሊሊ ማንጀራ አበባ እንዲሰጡ ንገሪያቸው እና እንጀምራለን። ሁለት ካሸነፍኩሽ አሸናፊ ነኝ። ሁለት ካሸነፍሽ አሸናፊ ነሽ። ያልቃል። ኦኬ እንጀምር። Maakii Orro Vesli family the game will begin. Here we go Oromo. The game starting in just a few minutes. Abet guyyaarraan kana waan ajaa'ibaa dalaguudhaaf Oromoon asitti wal geesseetiin jirti. Geemee galamuudhaaf ammoo jalaa qabaatiin jirti. Waaw geema ajaa'ibaati. Geemni guyyaarraan kana waaw eegalamee jira. Aboo maali tabtabiin tabtabii qofaan nama kuma 43 pointii kuma 40 kuma 50 seentee jirti gaa eegalamee jira gaa taphni akka ajaa'ibaatti itti fufaa jira aboo kubbaadha gaa yeroon kubbaati warri giiftara kan nulleen akka ajaa'ibaatti kennaatiin jiranii gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya taphni Maakii Orroo fi Lii faamilii gidduutti akka ajaa'ibaatti adeemsifame jechuudhaan yeroo dheertuudhaaf Oromoon eegaatiin turte guyyaarraan kanaa gaa eegaleetiin jira. Oromoon eegaltee jirti gaa amma hanga swiit chaalenjiin dhuftu obsa qabaadhu. ስዊት ቻሌንጅ እንዲመጣ eegalle gaa ammaan kana eegalamee jira taphni erga eegalee amma daqiiqaa takka geenyeetiin jirra kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya hanga ammaa taaptaappii deemaatiin jira. Rabbirraa faatu kennuutti jira gaa warri giiftii qaban akka ajaa'ibatti kennaatiin jiranii. Ishee bira kuma 10 yommuu ta'u isheen akka namni itti wanni hin jenneef kan muuziqaa itti bantee fi muuziqaa ishee jalaa kan hambifneetii poostu goona uumaan sodaatina. Intalti sodaatteetiin jirti. Geemni akka ajaa'iba deemu jira. Wow
itti gallakkisanii jiran gaa yeroo ammaan kana qabxii 1,137 dursaatiin jirti isheen 13,000 qabdii intalti geemni akka ajaa'iba deemeetiin jira geem will began geema ajaa'ibatu makeerroo fi intala tana gidduutti deemaatiin jira egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya giiftiin eegaltee jirti itti gallakkisa taayimstuun eegalamu daqiiqaa muraasaatu hafa sakandii muraasaatu hafa taayimstuu gochaatiin jirti oromoon giiftii gallakkisuudhaaf amma qopheeffattee akka ajaa'ibatti guuraatiin jirti egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya egaa eegalee jira sweet challenge the sweet challenge akka ajaa'ibatti itti gallakkistee jirti oromoon waaw eegaltee jirti oromoon akkasigaa akkas yebo Nasri Anole akkas akka ajaa'ibat sabboona is leading miliyoon takkaa fi 900 deemutti jirti intalti 700 geessee jirti maakii orro miliyoona takkaa fi 900 waaw miliyoona 2 seentee jirti maakii orro akka ajaa'ibat deemu jira ijoollee waan qabdan gallakkisa miliyoona 2 seentee jirti maakii orro intalti ammoo 753 lead kan godhaa jiru maakii orrooti akka ajaa'ibat sabboonaan itti muddee jira egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya geemni akka ajaa'iba deemu jira waaw akka ajaa'iba deemamaatiin jira maakii orroo liid godhaatiin jirti miliyoona 2,200 miliyoona 2,210 fi 900 fi wayiingaa maakii orroo liid godhutti jirti yeroo ammaan kana intalti 700 fi wayi maakii orroon tokkoffaarra jirti egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akka ajaa'ibaatti geemni itti muudamaatiin waan ajaa'ibaati maaliif keessaa baati hai intalti sodaattee itti qirtee jirti cufattee baatee jirti intalti 60,000 teenyee daawwataatiin jirra maakii orroo abshir maakii orroo abshir Oh my god. Network itu astaga Justi. geeme dura akkatti akka namoonni itti ishiitu itti godhee bee malee Jabaadhaa hundi keessan Oromoo ko please. Oh my god. Dhumarratti My god, Dani. yes injifannoon kan maakiiti qarreefuun tanaatillee injifattee jirti kanallee injifattee jirti beekaa namaaf wayitti jalaa baatee bira maakii yeroo ammaan kana miliyoon takkaa fi 200 dursaa jirti tapha sadaffaa jechuudha tapha sadaffaa irratti illee liid godhaatiin jirti maakii yeroo jarri dhiyaataa jiraati itti muddaa itti gallakkisaa ichaatiin jiranii oromoo waan qabdu hundaa gallakkisuutti irratti argamti egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akka ajaa'ibatti kan nutti jiranii oromoon waan ajaa'ibaatti dalagu jirti seenaa ajaa'ibaatti kan waan ajaa'ibaatti kan maakii yeroo Jabaadhaa hundi keessan thank you. miliyoona takkaa fi 300 fi wayin dursaatiin jirti maakii orroo Dhuma eeggata deemaa lamanina miidhamanina. Tiktookii jila walirra gadhiisuu danda'an waan ta'eef dhuma eeggadha. This is crazy. No way. jirra oromoonni jirti jechaa jirti jirra faamiliin irra gallakkisaa this is the last time sakandii muraasaa taaf sakandii lama waaw maakii orroo injifannoodhaan galteetiin jirti maakii orroo injifannoodhaan galtee jirti intalti daaraa taatee jirti geema sadii taphachiiftee sadeenuu maakii orroo tummoo'e waan ajaa'ibaa daleeytee jirti gabbahaa oromoo dhiichisaa isiniin jenna
baga gammaddan baga gammanne baga gammachiiftan baga dhuftanii kabaja waamicha keenya hundaa'u awwaachuudhaan hundi keessanuu dhuftanii asitti nama 64,700 daawwattan obboleeyyan kiyya baay'ee isin jaalannaa waaw maakii orroo injifatteetiin jirti injifannoon maakii orroo kan oromoo hundaatti baga gammachiiftanii nu gammachiiftan oromoo kiyya isiniin jecha intalti mataa qabattee qalbiin cabtee onneen cabtee taa'utti jirti egaa jaarsi ishee kan leenca 5 yookaan nu injifattoota leenca 5 siifiin kan jechuudhaan dhaadachaa ture sun amma eeysa akka jiru nagarre haa ta'uu malee egaa yeroo ammaan kana waaw itti dhodhoosutti irratti argamani yeroo ammaan kana maakii orroo irratti gannaqaatiin jiranii bika qabanii torkiin ishee maaliif akka ta'u gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya hiichis irratti argamti gaa oromoon ol fuudhu irratti argamti maakii orroo baga gammaddee congratulation abo asli ilbichiyyoo lafa kaayi waaw asli wayne asli bichiyyoo lafa kaayi mucaa Dokter Abduse, gadilla kibtubo. Oromo wallahi Oromo ummata miskina wallahi ummata miskina. Baga injifachiftan hundi keessanuu baga gammaddan baga gammanne. Doktorin ani moyachuu makii caalaa tokkoffa doktoru malat dhugaa rabbitti ani moyachuu makii caalaa toppi giftar mahone top giftar itti bante gaafa oromoo muuziqaatti bantee diichibeerti gaa maakii orroo miskiititti nama 65 waytaan ilaalanii jiranii asliin nama asiin 1,999 yookaan 200 kennuudhaan dursaatiin jira sabboona oromoo ammoo 1,968 lammafarratti yommuu kan argamu ta'u Efrata namni jedhamuun taltii qashtiin 1,945 kennite Sa'iid 1,902 kenne Nabiil 1,100 kenne akkasuma ammoo beekaan 80 kenne Sam United 76 kenne Fraa'ol 70 Iluun 69 akkasuma ammoo ani siifan 66 Urgishaan 65 Naasir Aanulee 54 Anawar Iboo 53 OLGG 50 Gammee 47 Gurmeessaan 41 Wabiin 40 Wabii 430 40 fi 500 kanneen yaadannoo qabna 39 kanneen Fu'aad 36 Queen Amra 35 Sarang 35 Abdiisa Aga 35 Obsa Ali 32 Neymar Fuad 31 United Oromiyaan 30 Rammi Malka 30 Rajje Tasfaayee Leenca tokko kennuudhaan sadarkaa 27 irratti argama abbaa warraa maakii jechuudha waan ajaa'ibaati sadarkaa 28 kan argamtu ayyaantuu 30 tasfaayeen 28 muusinkaa abduu 27 naa'ol adan 26 rabbiirraa kuus 20 takka sadarkaa 30 lammaffaa qabateetiin jira oroo faamilii giiftaa 20 kennan sadarkaa 30 irratti argama miikiyaala 14 sultaan gammada 14,500 obsaa abdiisaa 14,400 Doktor Abduseen 13 kan dan sadarkaa 37 irratti argama bilisee 12,900 BA 12,100 Ahmad Julullee 11,900 Robaabdi 11,200 Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya maqaan isaanii hedduudha kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya hundi warra fi gadi kun hedduu singalateeffannaa obboleettii isaan bira dhaabbachuu keessanii fi sadarkaa 100 irratti kan argamu sadarkaa 100 hanga 100 lakkaa'uu dandeenya sadarkaa 100 irratti kan argamu kuma sadii kenne furtuu
jedhama gaa'e balatooma hundi keessanuu Oromoon akka ajaa'ibatti gaa dhiichisaatiin jirti dhiichisa Oromoo kanas isiniif laalla gaa'e gaa baga gammachiiftan obboleettii teessan baga gammachiiftanii baga gammachiiftan maatii Orroo isiniin jenna gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Oromoon haala ajaa'ibaatiin dhiichisaatiin jirti itti muddite maakii baga gammadde congratulation. Oromoo ko baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaju maal jiraata wanni jo maaliif gizee hedduu ati Oromoo bikka hin buutuu naan jaan namoonni diina kiyyate garuu har'a kuma 60 meeqaan teessanii na daawwachuu keessanii akkasitti beeksisa adda addaa giiftii adda addaa ammallee osoo giiftiin illee hin gahin alaabaa waa hedduu warra naa ergitan hundi keessanuu saba koo isin gabrummaan isiniin malu saba koo jaalatamaa tokkoomaa hundi keessanuu wal jaaladhaa rabbii isinaa tokkoomsu kabajamaa naaf jiraadha horaa bulaa deebanaa daraaraa meeyiraa naaf jiraadha isiniin jaaladha qixa alaabaa kana jaaladhuun isin jaaladha alaabaa baay'een jaaladha akkasumatti isinillee jaaladha naa galatoomaa saba koo thank you Galatoomaa isiniin jenna.